sagalee waaqayyoo keessaa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 kaasee yaa waaqayyoo qulqulluun akka keetii tokko illee hin jiru si malees kan biraa hin jiru akka waaqayyo keenyaas kattaa kan namaaf ta'u hin jiru of tuulummaa keessan hin baay'isinaa of jajuunis afaan keessan keessaa hin ba'in waaqayyo gooftichi beekaa hojii namoota hundumaas miidhanarra kaa'ee ilaala iddaan warra jajjaboo hin cabu warri dadhaboonni garuu humna isaan jabeessuu hidhatu. Ameen. Nami kalifachiif jireenya sinna shaagalchiisee anis jaaladheen gara koo sirra tangadhiise. Nami kalifachiif jireenya sinna shaagalchiisee anis jaaladheen gara koo sirra tangadhiise. Ammas dhimmiinsi adamsi malee waliin bulu gargaara koo yeroo rakkinaan fuula keetu. Maalamma jaalalli kee maalamma maalammooni jaalalli maalamma jaalalli kee maalamma maalammooni
kaaftee lafaa fuudhu. Safuu jaalala kee warra barri bira darbee ol kaaftee lafaa dhaabachiiftu. Safuu jaalala kee isa gatamaaf yaadu. Safuu jaalala kee harkisee isa gotatee lafaa haalli nama gatee nama fuudhu. Galanni siif haa ta'u. Dhaggeeffattooti Waaqayyoodhaaf galata fidaa. Haleluuyaa. Waaqayyo beekaadha. Haasa haannaan jettee dhaabadheenaas. Waaqayyo beekaadha. Gaafa jennu beekumii Waaqayyoo isa kan namarraa wanti adda godhu ofuma isaa karoorsaa ofuma isaa raawwata. Ofuma isaatii waan barbaade waan yaade hojjeta. Ofuma isaatis immoo xumuratti godha. Beekumsi Waaqayyoo kan namarraa garaagartummaa inni qabu namni irra keessa beeka. Wanta ijatti dhufte qofa beeka. Inni kun garuu seeneetu rakkoo ilaala. Inni kun isa kaleef ribuu qoree beekun. Waaqayyo beekaadha. Jechi nuyi jennu kun waan ittiin fayyadamnu kabraa waan hin qabneef kana qofaan fayyadamna malee beekumii Waaqayyoo isa nuyi beekaadha jennee haasofnu sana caalaa jechuu barbaade. Maqaan Waaqayyoo ulfaata. Beekumsa isaa kana keessatti Haannaan akkuma beektan bara dheeraadhaaf dhala dhabdee dhabduudha. Biyya sana keessatti kan ishee ittiin beekamtu dhala hin qabu. Yeroo yerootti gara Shiilootti ol ba'anii nyaachisni waggaa waggaatti nyaachisni diggisi guddaan jiru. Namoonni ijoollee qaban ijoollee isaanii fudhatanii dhaqanii nyaachisa guddaatu achi Shiilootti taatu. Yeroo achitti wal ga'anii yeroo gammachuu sanatti garaan Haannaa gammachuu hin qabu. Maaliif? Dhala waan hin qabneef kan icheetti dhaga'an ilaaltanii natti moggaaftan. Anaan garuu Waaqayyo keessa koo na arge. Jireenya koo kan jijjiire isaadha. Beekumii namaa yoo xiqqoo diddibatee jira ta'e, yoo xiqqoo uffatee jira ta'e natti jijjiirateetta, bareeddeetta, akkas taateetta jedheetu waanuma bakkeedhaan modify godheetu kaa jechuudha. Beekumii namaa hammuma ijaan argu sana qofa wasti gaftoo inni ilaalu jechuudha. Keessa seenee ilaalu. Inni beekumsi isaa beekaadhaan jechisiise nuun Waaqayyo isa namni bakkeedhaan ilaaltee waa murteessitu inni immoo lixee isa keessaatii waa. Namni bakkee ilaalee nama xinnoo uffata uffatee deemu tokkoon abbaa qabeenyaa ta'ee moggaasuu danda'a namni. Garuu Waaqayyo immoo namuma uffata uffatee deemu kanaani ati dhiphina guddaa keessa jirta, ati baduu jedhaa jirta, ati maal jedhaa jirta isa keessaatii waama Waaqayyo. Beekumsi Waaqayyo akkas wantoota beekumsa Waaqayyo kan namarraa adda godhan isa kana jechuudha. Kondiishinaalii miti beekumsi Waaqayyo. Seenee isaa kan ofii buqoree ilaalu. Beekaadha Waaqa kan nu jechisiisu dhuga baatii mammaarraa kan nu hubannu. Beekaadha Waaqa gaafa jennu rakkoon fuulduratti akka jiru obboleettii keenyatti argee dubbate. Elaa waatu sirra ga'a garuu keessatti kufta'ee deemi, keessatti miidhamta'ee deemi kun beekuma Waaqayyooti. Waaqayyo beekaadha. Obboleettii tokkotu biyya hambaa jirti turte. Biyya hambaa jirti. Elaa obboleettii koo abaluu biyya galuudhaaf jetta process gooteetta biyya dhufta garuu namatti bara dheeraa michuu kooti jettee biyyatti abdattutu si kanaan argeen jedhe. Yeroo biyya galtu hamma maraattutti wanta sirratti wal jijjiirutu jiraati. Irraa akka haftuuf immoo Hafuurri Qulqulluun dhufee sitti dubbate wanti ati akka eegdatti hin ta'in si eegu biyya jiran jedhe. Kanaaf innati yaaddeef innati karoorsite yoo kufee inni Waaqayyo yaadee waa'ee keetiif godhe moo karaatti waan hin hafneef gaafa biyya geessu hin jeeqamini Waaqayyo kana natti himaa jiraan jedhe. Gaafa biyya dhuftu abbaan manaa ishee mucaa tokko irraa qabu fuudhee akkama taatu mucaan kun dibamtee tajaajiltuudha. Akkama taatu fuudhee eegee dhugaa Waaqayyootti dirrib gaafachaa moo ta'attee baqattee Dubaay isheetti deebitee amma. Innaa maayidhaa Waaqayyo beekaadha kan jechisiisu kana laa.
akka dura keenya jiru beekeetu nutti hima irraammoo nu hambifata. Amma mucaan kuni waggaa 4 fi ji'a 6 biyya bakkee turte. Waggaa 4 ji'a 6 biyya bakkee turte. Qabeenya hamma sana buukii namcha irratti gashaa turte ilaala. Dubartii namaa sooraa turte jechuudha manatti ijaarte. Gola namaatti gurguuftee akka hojjechaa turte. Amma nama maraachuu gurtu biyya galte. Garuu Waaqayyo immoo gaafa biyya galtu akka isheen hin maraanneef dursee beekeetu itti dubbate. An qaamaan nama kana hin beeku. Maatii ishee biyya ishee eessa akka taate hin beeku. Achi deebitee dhuga baatiidhaaf utuu isheen dhuftee dhugaa baatuu qofan argina. Jara keenyaa Waaqni nuyi waaqessinu kun fuuldurattis eessaan nu ga'e akka nu dhaabu eessatti akka nu deemsisu eessatti immoo akka nu xumuruu fi maal nu jiraachise akka nu dabarsu Waaqa beekuudha Waaqni keenya. Waaqa faayilli jireenya keenya harkaa boora'ee karaa nu dhaabachiisu miti. Eessa akka nu geessu garamitti akka nu baasu hammam akka nu jiraachisuu fi maaliin jireenyi keenya hiika akka qabaatu Waaqa beekee manaa nu fuudhee ka'eedha. Eessa akkasii dhaqatu isatu beekayee. Jangan serasati Waaqayyo beekaadha. Rasati Waaqayyo beekaadha. Ani sitti mee akka durii maaloo giftii ko anin jedhi wanta nama bira hin jiru. Jireenyi jiraadhen isinii qoode. Waaqayyotti korre Waaqayyotti of maal hin jenne dhandhaa baatti hin siqne inta namane Waaqayyo ulaa sanaa bara. Har'a eebban jiraachaa jira. Saba koo waan isinii hima. Jireenya jiraadhe keessaan isinii qooda. Barana Waaqayyoon deemtu taanaan waan hin jirreerraa waan jiru jiraattu. Duwwaarraa waan argamu tokko jiraattu. Isa kanaaf Waaqa beekaa keessatti maxxana. Baay'een gabaa jireenyaa kee galeera tajaajilaa baay'ee. Dhaloonni baay'een guddummaa Waaqayyo gatanii sokkanii. Bara kana keessa dhoksaa gurguddaa kanan isinitti himu. Namni beekuma Waaqayyootti hirkate bara baraan hin gatamu. Isa kanaaf jabaadhaati bara hamtuuf wal'aansoo kana keessa qabanni ittiin deemanii maqaa naman cabsine kunama. Yesuus Kiristoos nu faana jira. Inni sammuu namaa salphinaan lafa laalchifne Yesuus nu faana jira. Waan Waaqayyoon jaalladhuu fi taatee utuun ittiin beekin itti galee tokkollee itti adeeminaan jechuufis bari keessaanaan jechuufis guyyaa tokko arraban irraa hidhatee hin beeku. Tokko dogoggoree ofii kootiif dadhabaa waan hin ta'eef dogoggoree iddoo yaadi koo kun nama hasaalaa ta'ee waan humna koo itti galee faa itti miidhamuuf ka'e tokko keessatti anaa miidhama walakkaa ga'e anaa balbala miidhamaa dhaabateeru no ammallee jireenyi kee akkas adeemsi kee akkas natu si dura jira karoorri si hafe kana kanadha jireenyi si hafe kana kana asii naa bahi jedhe guyyaa tokkoof isa afaan narraa dachaa matu argina isaan agarsu malee. Beekni Waaqayyo akkas yoo itti fayyadamu lafa ofii lafa lixaa dhabnetti isatu agarsiistuu daandii keenya. Nu hin dadhabna hin mul'ufna garuu jabinni isaa beekuun isaa nurra waan jiruuf istiin amma ammaatti kan nu baate boriinis beekaadha Waaqayyo. Jireenya keessan keessatti isa amanamaa isa mo'aa isa jabaa ta'e kan maxxana qabaachuudhaan Waaqayyo wajjin jajjabaadha. Kun baay'ee guddaa tokkotu qabeenyaan beekamaadha qabeenya qabaa. Habiyye kaamin jedhu hika ijaarsi garaan salaachi ga'a sila biirootti dhugaa ba'atu. Isinme bara 77 keessa utuma wajjin deemtanii utuma wajjin nagaddanii namichi simbiraa kufee du'e sun maal ta'edha. Duddaan galee dubbee jiisa. Naa kaasaa jaarsa galan jedhe ganaan gudii argaan jedhe Waaqa beekamu beekamu. Beekamu beekamitti. Isa bara 77 taasaa Waaqayyo bara 2000 jaarsiif dadhabeera. Waan isin ajaa'ibu keessaati gexxemenyiin bara sanaa baay'ee sammuu kootti barreeffamee waan hafedha jedhe. Maaliif narkatti du'etu wajjin daldallu'e. Ammoo qabee maatiitti reeffa geesse isa tajjeese naan jedhu fayyaan fuudhee ba'e. An bara sana nama lafa lixaa dhabee nama guyyaan itti dukkanoofteen ture jedhe. Falli ani hin falinin jiru akkamittiin harreeffa maatiif galcha jedhee nu boochisee nu fite. Bara sana keessa akkamitti akka Waaqona dabarse nama ajaa'iba. Barri sun bara dukkanaatu turma bikkaafne ta'ee iyyuu Waaqayyo kun hedhe. Maaliif ishee achi
dabarsee maal amma ammaa abjuu abjuunatti ta'a waan jedheef achi deebi'ee dhufee kaartaa pilaanii mana isaatu irraa fudhatamee amma ammoo mana murtiitti wantatti deebi'aa jirtu guyyaa 5 asitti Waaqayyo dhimmicha nan xumura jedhee Waaqayyo dubbate. Utuu nuyi Finfinnee jirru namichichatti muggutu rakkoo guddaatu narra ga'e jedhee biyyicha kan gadhiisee gadhee. Himanni sun akka addaan cituudha. Waaqayyo beekamu beekaati. Laala waan guddaayyuu namni darbee dhufe kissii mana sirraa fudhadhaati wanti inni kasasamu kan isa dhaabu hin ta'u. Waaqayyo beekaa waan ta'eef mala madu maleetu akkamitti akka nama jiraachisu akkamitti akka nama fufsiisu isatu beeka. Waaqayyo beekaadha kanaan naan jetteef inni guddaani isinii bakkee makolaattanii waan baay'ee naan jettanii inni garuu rakkoo koo yaaleetu seenee isanitti boo'e isanitti sammuu fidhadhe isanitti boqonnaa dhabe naa argee Waaqayyoon ko'ette isan fidee dhufe balbala keessan jette isin warri hangafti lubaa ofiin jettan warri mana qulqullummaa keessa dhaaban ofiin jettan isin luboonni nan argine isin machooftuudha na seetanii isin salphina wayiitiin nama rukutamte na seetanii an kanan bo'aa tureef garuu Waaqa tokkichan dhaaltee kan akka isaan jiru jette galgala kana inni si argu argi Waaqayyo balbala warra waa'ee kee beeknetti si beeksisa Hiriyaapiyanii jedhuuti galgala kana inni si argu argi Waaqayyo balbala warra si hubanneetti waa'ee kee beeksisa beeksisni waa'ee kee maxxanfamu kana booda isa Waaqayyo si arge sanaan ta'a isa Waaqayyo si hojjetu sanaan ta'a isa Waaqayyo raawwatu sanaan ta'a inarratti ta'eera jedha Waaqayyo beekaadhaan jedhaa maan kee banatte harka koo hinaasoftaati baranaan jedhe saati garaa jalqabee guddummaa Yesuus mana keetti ta'eera shaanni kan si jalaa cabse yeroon kan si jalaa cabse harkaa dhabiinsi kan si jalaa cabse nama dhabiinsi kan si jalaa cabse har'aa jalqabee jabina Yesuus mana kee keessa gadhaabeera bukeessaa mana kee keessa gadi dhaabeera dandeettisaa mana kee keessa gadi dhaabeera kana booda murtii maqaa keetti kan ittiin waamamu maqaa isaa sana ta'eera mutaalaatiin Yesuus narratti mo'eera jedha Yesuus narratti mo'eera dabannee dhangala'u Yesuus beekaadha Yesuus beekaadha gaafa Yohaannis 2 keessatti Maariyaam maalii barsiisa rakkinni guddaan addana dhufaa jira salphinatti ta'uu fi gaafa jedhe dhimma koo keessaa dhimma koo keessaa maal si geessu ittiin jedhe wanti nu urgufu yeroo baay'ee isaaf it is very simple wanti nu halkanii guyyaa ciisicha nu dhokku'ee siree irra teessee nu booshaa nu bulchu it is very simple for him wanti nuuni halkanii guyyaa mata cabii nutti ta'u isaaf baay'ee salphaa wanti halkaniif guyyaa siin qansiraamee qasi dhiibsisee ciimu amuu dide isaaf maayikiroo sekendiitti sirratti dhiisi yaaduu hojii koo keessaan galii miidhe beekaadha yoo barbaade salphina sa'a tokko daqiiqaa 30 galte dursee dhufuu beeka ay nama sammuu qabdu waan na jala taa'u kan biraan agarru galgala kana Waaqayyotu salphina guyyaa sitti lakkaatte dursee dhufa qaanii yeroo sitti lakkaatte dursee Waaqayyotu dhufa silaa qabaa keessa jirra hidhaa ijaatiin eegamnaan bunee hin baanu Waaqa keenyas yakkineerra kamira firiyo kamnutti wayno tangon jenne onyalkani dunya imano lamni tasuma iyada tamnan garatiani kuno didichadu dufe urinu basu degan maka hindiru watinu rasu kuno didichadu dufe urinu basu degan maka hindiru watinu rasu bataliru nena nunali sise